Maqaan koo Fufii Tarrafaa jedhama. Ani dhufee Goda Horeerraan dhufee maquma sababa dhukkuba kanaatiin immoo manni tokko addana jira kan koo intalli koo keessa jirti achiin jira. Sababa dhukkuba kanaatiin dhufee. Sababa kana dhukkuba kanaatiin baqattaniitu akka nama baqatuutti addana dhuftanii jechuudha. Baqadhee dhufee achitti fayyaa ta'uu dinnaan addana nan dhufee addanan ta'a mana koo dhiisee qe'ee koo dhiisee arfaasaa koo dhiisee sababa dhukkuba kanaatiin addana nan ta'a. Ergaan dhufees immoo hinumaan dhukkubsadha cinqiidhumaan dhukkubsadha. Garuu waan gaabbee tokko qabuudha. Fayyee ergaan fayyee waan gar tokkoon kun nan gammada gar tokkoon kun nan maaliif gooyettan mana kiimii dhaqeedhaan marfee 28 waraannadha. Marfee 28. Haleluuyaa. Marfee 28 waraannadhe achiinuun gorre qorichamoo akka nama kaartonitti naqanii natti laasanii hinumaan liqimsa waan na fayyadallee hin qabu. Cinaachi koo karaa nani marfee waraannadhe adda ciisuu nan dadhaban. Birrii baay'ee baase birrii mana tokko gargaaru. Sababii marfee waraannachuun isinitti baay'ateef kana sana ciisuun isinitti ulfaata. Ciisuu nan dadhaba kanaan hin na dhukkuba. Amma garuu kaleessa addana nan dhufe. Maatiyoositti bilbiladhee kootu naa kadhadhu jedhe jennaan waldaa kana kootu naan jedhe jennaan. Sagantaa hirmadhaa. Waldaa kana kootu addana fayyinni jira gaafa naan jedhu naan dhufe tiradhee kutaa ofitti xaxee mataa koo hidhadhee xaaxamee umanii okkoo koo tirarraa hin akkasitti akkamitti dhuftan mexxina sosocho'aa dha me akka aadatti jirtan immoo nutti agarsiisa. Ammoo amma midhaan hin nyaadhu bishaan amma nagara bishaan nan ga'u midhaan hin nyaadhu. Isee hudduu koo taa'u nan gammadu. Nan gammade ani haadha dhaabachuu miti taa'uu iyyuu hin danda'u. Ergamaan fa'aa yeroo isinii kadhatanii isaan dhuftan ammas safara kam taa'aa turtan? Ergasii garuu achi taa'ee tani safara sana turtan gara gadi. Gajjallaa sana taa'aan ture otumaan taa'u ija koo dura akka quxinii tokko marame natti. Marame jennaan naan dadhabe lafaan nama jur gaafa hin godhu. Naan gala ulee koo naa kennee dubartittii tokko ulee koo gaafa isheen natti raattu. Ulicha fudhadheen qajeelan maxxanfamee akkamatti. Deebisi namicha sana naan jedhe ta'uu. Bakkan irra jirtanii yaaf galata. Deebisi gaafa jedhan ergamaan deebisi gaafa jedhan na deebisanii wayyaa. Isinuma dura waa maramee jiru ergamaan ammoo deebisi jedhan. Ija koo dura akka hurrii akka quxinii tokko marameera. Deebisi gaafa naan jedhan asii basiin na qabanii jar godhan fidanii addana na dhaabani. Gaafa isaan addana na dhaabani. Naa kadhate akkumaan ta'eyyuu hin beeku. Kanaa booda nan fayyinni naaf ta'e. Nyaata ani rafee bulee. Ammamtaa kan isin hin nyaalle. Nyaata garuu ergaa nyaadhe ani baay'ee nan tuttureera bishaan nan nyaadha garuu hin qammasa xinnoo qammasa bishaan buna dhuga bishaan buna jiraachudha. Isaanis maal isin gaafata nyaata isin nyaachiftu jedhani. Amma maan naan jedhu ergamaan ati midhaan nyaattee beektu nyaadhe badaan beeku na diddiin jedhe. Ammaan kaasee abbitaatiin kee banameera. Naccii tokko fixxee dhufta. Ibsii nyaadhu naan jedhan. Ibsi nyaadhu gaafa isaan naan jedhani haa asuma galee gara biddeen koo xiilittan godhe. Yennaan irriba kootti qajeelus takka xiilittan godhe. Haloonni lafa kanarra jirtan olkaa galateeffadha olkaa. Hallelujah.
Eshi. Aramo jenna lafti baru firfiri godani mataqashaa tokko jenna. Eshi vetti bufame. Mataqashaa tokko gideessan na jala kaaniin firfiri koo gitti godheetanii. Lallaafaa haayilaandii tokko gitti. Eshi. Wayicha isaan ufira tuulee deemu achi gatee hookicha sana bira achi gatee utaalaan dhufee. Asumani wazi ya lechiza. Yes. Mucaa isaati. Maqaan kee? Maqaan koo Bayyanaa Fuffii Tarrafaadhama. Fuffii Tarrafaa isaanuma. Ani isaan biran jiru bakka biraan jira. Hojiidhaan iddoo biraadha. Hojiidhaan bakka biraa deemee gadda sababii maazariin kan koo dhukkubsatanii isaan bira dhufe. Gaafan dhufutti maazariin illee dhukkubsatti inni illee dhukkubsata. Amma naadaa walanii maazariin dhukkubaa jira baaderii. Arra guyyaa bo'aadha tun taane guyyaa gammadanii isa darbe irraa fadhu. Maazariin xiqqaawee jira. Faazarii fidaa jirraati booruu magaalatti kootuu naan jedheen. Kan nuti jirru naannoo hospitaalaati. Achitti ol fidaati nawaamaa nan dhufaan jedheen. Gaafan dhufu faazariin dadhabeeraati mabraataa ilii jira achitti kootuu naan jedheen. Bakka isaan galgala natti himanii ana hirribni na qabuu dide halkan akkasitti akkan taa'utti bulee durammoo dhukkubsataa tureera. Ani immoo kanan isa arge 2012 ji'a 9ffaa keessa isa arge. Ijumayyuun isa argeen beeku jechuudha. Achi dhufee asitti mabraataa iliitti gaafan dhufu miriindaa wayii fidee fi gaafan mana asuma kan keenyatti gaafan isa dubbisu jaarsiin ciisaa hin danda'u. Maal taatennaan na dhukkubaa waggaa baay'ee ji'a baay'ee marmaareera mana yaalaatti hin danda'u. Ol ka'ii taa'ennaan danda'een taa'u. Eshi bakkaadhee ijoollee kan dura waliin waaqeffannu jira daawwaleen kadhachiisuuf gaafan jedhu. Jaarsi keessan qorumsadha hin fayyaati cherchii geessi malee mana yaalaan geessinii naan jedhu. Eshin jedhee ani wanta dhugamu sana kennee fi deebi'ee bakka maazariin dhukkubsataa jiranitti nan deebi'ee
galgala isaa naa daawwalanii anaanona dhukkubaa jiraati kootu mana yaala nageessi naan jedhe faazariin jechuudha. Lakki isin geessu cherchichuma sun fuuldura keessa jiru sana lakki hin fayyitaan jedhe. Kunoo amma isaan Haleluyaa. Hindeentu sin geessu achuma dhaqi durallee birrii baay'ee baastee ta'an sin geessu achuma dhaqi hin fayyitaan jedhe. Eessa jedhanii kaleessa soolanii har'a ganama isaan as dhufaniiru gaafa daawwaluu fi eessa jirtu naan cherchii jirraa dhugaa boonsaaf dhaabbataa jirraa innaan anis immoo dhufaan jiraati anis cherchii irratti nan hirmaadhaan jedhe. Amma as jirti mucaan obboleessa kiyyaa tokko haati manaasaa baga gammaddan baga gammannee dhugaa boonsaaf Baga gammaddan baga gammannee dhuftan jechuudha. Harka dhiyeessaa Waaqayyoof galataaf.